Tolee nagaanii faraarrii gaarummaa waaqayyoo tokkummaan hafuura qulqulluu haalaaf mana bakka jirtanitti isiniif haa baay'eetu kabajamoo fi jaallatamoo maatii yuutuubii Dirribee Tuusaa mara keessaniif nagaa caaluu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'eetu isiniin jechuun jaaladha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u inni nu gargaaree kallattii kamiiniyyuu guyyaa irraa kana nu ga'e maqaan gooftaa keenya kan eebbifame haa ta'u eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha. Obboleettii keessa faanuun jedhama jechuudha. Egaa wal gargaarree Oromoo yoo mammaaku qunceen wal gargaartee harba hiitiidha. Yoo wal gargaarree yoo wal tumsinee waan guddaa hojjechuu dandeenya. Itti fayyadama sooshaal miidiyaa ijoolleen keenya waan hin beekne baay'een keenya waan hin beekneef ammayyuu baay'ee waan nutti hafuu fi yeroo baay'ee akka waan bu'aa qabuutti ittiin ilaallu garuu sooshaal miidiyaa kanaanii iyya nama baay'ee dhaga'amaa jira gaafii nama baay'eetus deebii argachaa jira. Kanaaf keessattuu ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo immoo sooshaal miidiyaa kana chaanaalii kana baay'ee hin qabnu. Amma kanas wal tumsuu irratti egaa wal jajjabeessuu wal bukkee dhaabachuu irrattis baay'ee miti. Osoo wal jajjabeessine osoo wal bira dhaabannee gaariidha isiniin jechuun jaaladha. Hordoftoonni maatii Dirribee hundumti keessanii chaanaal ishee kana sheerii gochuudhaan sabiskiraabii gochuudhaan koomentii gochuudhaan akka jajjabeessitan akka guddistan jaalalaan sinaan gaafadha. Sagalee waaqayyoo akkas jedha macaafa lallabaa boqonnaa 4:9 irratti wanti lama ta'anii itti dadhabanii hojjetan gatii gaarii waan qabuuf lama ta'uun kophaa ta'uu irra hin wayyaa jedha. Lama ta'uun kophaa ta'uu irra wayya. Wanti lama ta'anii itti dadhabanii hojjetan gatii waan gaarii namaafidha jechuudha. Waan gaarii tokko irratti hin gahuu dandeenya jechuudha. Akkasuma fo'aan dachaa sadeen walitti fo'amee hin citu jedha sagalee waaqayyoo. Dafee hin citu sababbiin isaa humna qaba jabina qaba jechuudha. Waan hojjennu keessatti kophaa nan milkoomaa, kophaa nan eebbifamaa. Kophaa galmaan ga'a jechuun hin danda'amu. Warra milkaa'anii iddoo gurguddaa ga'an duuba harka baay'eetu jira. Harki gargaaree, harki tumsee, harki gumaachaa godhe baay'eetu jira jechuudha. Namni bulchaa biyyaas haa ta'u, bulchaa gandaas haa ta'u, atileetii tokkos haa ta'u, ispoortanyaa tokko kubbaas haa taphatu, waan fe'aa godhu faarfataa tokko duuba, lallabaa tokko duuba, raajii tokko duuba bakka nama bu'aa guddaa argatee waan guddaa irra ga'e kaayyoo isaa milkeeffatee kaayyoon isaa karaatti galeef hundumaa bira yookaan duuba isaanii kan ija namaatiin hin argine harka baay'eetu jira gargaarsa baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf yoo wal gargaarree hojii bareeda hojjenna yoo wal gargaarree waan bu'a qabeessa ta'u waan humna qabu tokko hojjechuu dandeenya. Akkuma sagalee waaqayyoo jedhu fo'aan dachaa sadiin fo'ame dafee hin citu. Akkasumas immoo tokko ta'uun lama ta'uun tokko ta'uurra hin caalaa. Wanti lama ta'anii itti dadhaban immoo maal ta'a? Wanti lama ta'anii itti dadhabanii hojjetan gatii gaarii qabaa jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Akkasumas immoo lakkoofsa 10 irratti maal jedhaa? Inni tokko yoo kufe hidhanni isaa lafaa isa hin kaasedha. Nama yommuu kufu lafa isaa kaasuu hin qabneef garuu wayyo. Namni tokko yoo kufe ginni isa lafaa hin kaasa. Nama gita hin qabne, nama gargaarsa hin qabne, nama hin qabneef garuu wayyo. Qarshiin jiraatee, beekumsi jiraatee, ogummaan jiraatee namni nama hin qabne obboloota koo hiyyeessa. Hiyyeessa illim jedhisanuu jechuudha. Hiyyeessaa qarshii dhabee nama qabu wayya. Dureessa qarshii qabaatee nama dhabee manna jechuudha. Sababbiin isaa horii bichaan nama gargaaruu hin danda'u. Horii bichaan nama tumsuu hin danda'u. Horii bichaan fiixan nama baasuu hin danda'u. Irra caalatti horii caalatti nama kan nama godhu namadha jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Namatu nama godha malee horii qofti nama tokko milkeessuu galmaan gahuu hin danda'u isiniin jechuun jaaladha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf sabiskiraabii gochuudhaan, sheerii gochuudhaan, koomentii laayik gochuudhaan, daawwachuudhaan, waliif daddabarsuudhaan wanta amma kana gatii nu gaafatu miti waan ta'eef keessattuu obboloonni waayifaa fayyadamnu osoo wal gargaarre osoo wal bira dhaabanne baay'ee bareedaadha isiniin jechuun jaaladha. Kana qofatti miti eessattuyyuu wal bira dhaabachuun nutti haa baratamu wal gargaaruun nutti haa baratamu jechuudha. Sababbiin isaa akkuma nani gargaarsa barbaadu namni sunis gargaarsa akka barbaadu beennee nama sana tumsuu danda'uu qabna jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisuu eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha. Gara fuula duraatti yoo isin jabaattanii wal gargaarre jechuudha yoo walii wajjin taane
waan maatii keenya fayyadu, waan biyya keenya fayyadu, waan hawaasa keenya fayyadu boru yuutuubii kanarratti yuutuubiin kun guddate hojjechuu danda'ama waan ta'eef wantoota baay'eetu jira. Bakka karaa hafuurattis ta'e karaa foonitti wantoota baay'eetu hojjetamuu danda'a waan ta'eef jabaadhaatii guddisaa isiniin jechuun jaaladha. Harka wal qabachuun asumaa eegala. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa obboloota koo yoo nan dogoggore immoo dhiifama.